akkam jirtu har'a walaloo tokko qabadheen isiniif dhiyaadhe. Walaloon kun jireenyi daangaa qabaachuu nu yaadachiisa. Walaloo kana akkam barreessuuf immoo kaka'umsa kanaaf ta'e kitaaba Gargaaraa Piroofeesaraa Miratuu Shaanqoo Giddiiti. Siif galeeraa jedha kitaabichi. Boqonnaan 13 fuula 65 irraa eegalee jireenyi akka daangaa qabu dubbata. Egaa kitaaba kana yemmuu dubbisnu ilmi namaa lafarra yemmuu jiraatu akkuma dhalachuun jiru duutis akka jiru irra deebi'ee nu yaadachiisa. Maaliif jennaan nama baay'eetu dhalachuu isaa malee du'atti akka deemaa jiru irraanfateetu jireenyaaf sassatuu ofittummaa yoo anaaf ta'e malee kan jedhu keessa jiraata. Waliif waliin jiraanna wanti jedhamu baay'inaan hin mul'atu. Inni kun immoo daangaa jireenyaa wallaaluu dhabuurraa kan maddu ta'uu isaa hubadhe. Kitaaba kana keessaa hima lamaan tokko akkuma jiruttiin fudhadhee jira. Akkas jedha. Nuti guyyaa jireenyatti jalqabne erga jalqabnee booda lakkaa'uu eegalle. Guyyaa itti lafa kanarraa jireenya xumurrus erga xumurree booda namoonni nuuf lakkaa'uu jalqabu. Tartiibni jireenya keenyaa garuu harka Waaqaa keessa jira jedha. Akkuma jiruttiin fudhadhe. Egaa dhalli namaa jireenya jalqabuufis ta'e xumuruuf ga'ee akka hin qabne inni kun ga'ee uumaa akka ta'e dubbata. Haa ta'uyyuu malee bara kennameef kana keessatti immoo jabaatee hojjechuu akka qabu, lafa yaade ga'uudhaaf kaayyoo isaatti cichee jabaatee hojjechuu akka qabutu nuuf akeeka. Kanumarraa ka'een walaloo kana barreesse. Walaloon ani barreesse kunis kunooti. Jireenyi daangaa qabaa, gulantaan safaramaa, dhalachuun eegalamee du'uudhaan xumuramaa. Garuu kan jalqabu uumaadhaa, kan xumurus si miti. Baruma siif muramte jiraachuu qofa ati. Gochi raawwatu kamuu waan hundinuu kan ta'u, beellamni isaa qaqqabee guyyaan isaa yemmuu ga'u, hafuura si keessa kaa'ee suma sassaabbata. Rukuttaan onnee keetis guyyaa tokkoon dhaabbata. Qilleensaaf somba kan kee hin jiru jaarsa raarsu, ga'ee isaanii dagata hiddi kee dhiiga raabsu. In godaanta lafarraa tasa akka hin deebinetti, firaaf alagaaf maatii lamuu akka hin arginetti. Gojomiin jiraachuudhaa hawwiin dharaasiin qabdi, kun siinafu yaa namaa jireenyi daangaa qabdi. Eeyyee waggoonni ati jiraattu akka waan daangaa dhabee, tartiibni seera uumamaa akka waan addaan cabee. Sassataaf ofittummaa hin jaallatin garaa kee, yoo baraaruu maleessaa namuu hundu'in karaa kee. Wanta gaarii yaadii, wanta gaariis godhi, gaarummaaf jiraadhu. Raawwii kee xiinxalii, fuuldureef karoorsii, ejjennoo qabaadhu. Taa'i jedhaniif teessee namuu fiigeef hin fiigin, dhimma sin ilaallannetti mataadhaa of hin diigin. Carraa jireenyaa qabdaa jiraadhu waan jaallattu, carraan kun tokkittiidha booda jaanin agartu. Boroon urjii fagoodhaa duunaan galuun hin jiru, achumaa xaafii haamuun mataa waliif hin jiru. Kanaafuu yaa fira koo dhaamsan sitti dhaammadha, yaa safaan koo dhageessuu waa tokkoon sitti madha. Bara jireenya keetii siif daanga'e keessatti seenaa daangaa hin qabne hojjechuun mirga keetii. Henook Baqqalee Hiikaa, Adoolessa 17 bara 2013, Adaamaa, Oromiyaarraa.